Kana booddee Jaakoo hin jiru gata. Har'a keessummaa jaaban qaba. Jaakoo wajjaan koo waan dinqii fidee faarti barana. Jaakoo har'a iddoo ajaa'ibaa hoshee waa bituun hin jiru har'a bakka iddoon hoshee waa bitee fi garaara. Waan ajaa'ibaa jaallataniitu. Baay'ee jaallanneerraa hojii dinqiidhaa yeroo. Wantichi beeknaa walumatti Jaakoo ta'an. Jaakoo mataa hundi keessan. Ifa manaa godha malee warri muuziqaa hojjetanii sumaa fuutuu dhiiftanii. Hayyee akkam jirtu hordoftoonni isootuu fi bakka jirtanitti nagaan rabbii isiniif haa ta'u jecha akkam nagaa keessanii. Egaa har'a immoo sagalee kana haga dhumaatti dhaggeeffachuudhaan sabiskiraabii sheerii koppiliinki riipoost gochuun hordofaan isiniin jedha. Har'a immoo wanta addaa tokko kan hin qabadhe dhufee dhimma waa'ee Joosii fi akkasuma Boonii fi akkasuma Hiriyaa Joosii kan turte kanarratti wanti hin qabadhe dhufe tokko dhugaa jirtu haga dhumaatti dhaggeeffachuu keessan hin barbaadaa jechuudha. Egaa asitti kan ilaallu kuni kaleessa waggaa arfan shanan tokkoof Hiriyaa kan turanii namni tokko ilkaanii fi harrabni akkuma wal ciniinaa walitti bu'aa jiraatanii garaagarummaan isaan gidduutti argame kun baay'ee kan nama qaanessudha. Egaa haa ta'u malee namni ijoollee 3-4 otoo irraa qabu konkolaataaf gamoo garaagaraa otoo qabu mana seeraatti deemee seeraan waliikee garaagara ba'ee jiraachuu danda'a. Innis fuudhuu danda'a. Dubartiinis heerumuu dandeessi. Egaa kun immoo daa'ima sodarraa kan hin qabnee fi bilisa kan ta'an hiriyaa jaalalaa waliin dabarsan kan ta'an kan beeknu uummati keenya guutummaan fuula miidiyaa kana irratti baanee ijoollee kana gaa'ila isaanii diiguudhaaf Boonii mataa dhukkubsuudhaaf akkasuma Joosii mataa isaa diiguudhaaf kan raawwatamaa jirudha jechuudha. Egaa an asirratti kanan isiniin jedhu haga dhumaatti kan dhaggeeffattan dhugaan jirtu kaleessa dheengaddaa jaalala waliin dabarseera eeyyee namni jaalala hin dabarsin hin jiru. Kanaafiyyuu akka keenyatti namni hundumtiyyuu kan jaallate fuudhaa jira osoo hin taane jaalala waliin dabarsee kan biraadhaa wajjin kan jiraachaa jiru jedheeti kan sammuun koo amanu. Kanaafiyyuu Booniin jaalala beektii jaalala beektuun immoo gurbaa kana Joosii jaallattee jaalala qabsiiftee abbaa manaa ishee godhatteetti. Egaa erga abbaa manaa godhattee immoo wanti isaaniin gargar baasu hin jiru. Egaa muka ija qabutti dhagaatu baay'eedha waan ta'eef jaalalli ijoollee kanaa hinaafisaa fi xiiqii guddaa keessa waan jiruu fi erga jaalala isaanii hubattee kaleessa dheengadda Saaraa kan jedhamtu mucaa kana jaalalaan qabachuu waan wallaalteef har'a immoo hinaaffaan jaalalaatti dhaga'amee jireenya namaa diiguudhaaf murteeffattee jirti jechuudha. Egaan kan ilaaluu qabnu walumaan haga dhumaatti ilaalaa. Wanta tokko otoo hin dubbatin dursa adda baafachuun gaarii waan ta'eef wanti adda baafachuu qabnu namni wal jaallata wal jibbaa erga wal jibbee immoo darbee kan biraa jaallachuu danda'a. Sababni isaa wanta walirraa qaban mallattoo walirraa qaban kan biraayyuu hin qaban yooma qabaatan iyyuu immoo mallattoon sun shaaramuu danda'a waan ta'eef seera biratti. Amma dhugaa dubbachuudhaa fi namni hundumtu fuula miidiyaa isaa irratti inni kaan Boonii arrabsaa inni kaan immoo Joosii arrabsaa dhimmi tajaajilaatiif dhimmi jaalala sanaa immoo waliin ilaallatu. Sababiin isaa tajaajilaanis jaallachuu danda'a dhiisuu danda'a. Kan Booniinis jaallachuu dandeessi. Dhimni baarandaatti guddachuu ishee dhimni duriyyee ta'uu isheeti kan biraa har'a immoo jijjiiramtee namni kam immoo jijjiirama sadarkaa jireenyaa keessatti jijjiiramtee hireen isheedhaaf kenname amma jaalala ta'ee gaa'ela qabattee nama guddaaf nama kabajamtuu taatee jirti. Kanaafiyyuu otoo adda hin baafatin namoonni fuula miidiyaa irratti callistanii ijoollee kana irratti dubbattan barumsa guddaa tokko yoo argattan gaarii natti fakkaata. Egaa hamma dhumaatti na hordofaa. Hamma dhumaatti dhaggeeffadhaati ijoollee kana maalirra akka isaan ayyee qophii taanuun walitti amma deebinutti baqa nagaadhaan naaf turaa jecha kanaafiyyuu sabiskiraabii sheerii godhaati kutaa lammaffaa isiniif qabadheen dhufaa galatooma.